السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماكم جدا هردوتو خجافي خواجمتو كالي قوت الدنيا كيسة تركم تنمرتي كيسن أني صباح الدين أوروماني جامع أقسم لايك شير سبسكرايب قولان نفانا تروح سنين جنار اللي نما دلاغو فاميتي دير اللي سنين فيدي سايبه خيجة جبا نما عثمان جام تقررت الدولة برانكي أجايبا إرد hojjetee dafkisiisee isin agarsiisa ammammoo isin yuutuuba keenya laayik sheer dagatina nu faana turaa isiniin jenna hanga dhumaatitti nu dhaggeeffadhaa nu hordofaa. Akkam waraqaame Jirta Usmaan? Saarattiin Yoo yoo habiibii kiyya jirta. jira alhamdulillah. Kami jiru maal fakkaatti? Jiruun bareeddu baawuna alhamdulillahi. Haa Intaan akkanaan hin jirtu. Akkam yoo dalagaa maal fakkaatti? wallahi dalagaan bareedduudha alhamdulillah. Dalagaan bareedduudha. Si dawwalee ture na jaraan kaasne maaliidha? Ammaan hirriibaa kee ammaa Ayyee. amma lafaa ol kee wallahi billahi. Waan waa dhagayeetiin akka malee beektaa mufii qabaa. Waan takka waa dhageetiin akka malee aaree mee inni kuni aboogaa saayibaa nama saayibaati gama kaaniin nama biyyaati maaliifin waan kana osoo hin gaafanne keessatti garaa keessaa gubadda jeetii beektaa asirratti dawwale. Akkasii ati maaliif osuma wajjin nyaannu deebitee na nyaatta obboleessa kiyya maaliin si godhe? Akka biyyaa baleesse. Osuma wajjin nyaachuu jirru akkamitti deebitee na nyaatta yaa'u? Akkamitti? Akkanumatti anaa fi nama jidduudhaan dubbii akka malee waan hin jeen qabaatin nama hedduudhaan gaa namni kun dhalaa miti jettee tanaan gaa innillee nama amalallee osoollee xiqqaate amala nama guddaa qaba Usmaan kun waan akkanaa tanallee hin godhu jeesi gaafachuuf akkasii maali gaa maaltu maal ta'e abboleessa kiyya? Maaliin hin deemame salaata? Anaa fi nama jidduudhaan dubbii jettee waan hin jiin saaladdiiniitiitu jee jettee dubbii naa fi nama hedduudhaan deemte haa beektaa miti. Maaliif sadarkaa hangasiititti naa fi nama walitti jiruu maaf barbaadde? Mee saalattiin irraa naa tokko. Irraa maaliin sii tokko dubbiin akka malee wallaahi akka malee nama aarsiti dubbiin akka malee. Jechuun yoo xiyyeetaate kanarratti hin jeen jaabar waan kana gaafate naa baasumaan bareeddume. Maaliin irraa sii tokko waan jettanii beektaa saaladdiin akkanaa fi kanaa waan akkanaa kana jee jira jetteeti namatti silkiidhaan namatti haasoitteen beektuati. Polisii onasee saasee hirmaachuu isa saalattiin ta'e. Dheesi gaa wallahi Usmaan keenya akkanas hin seene beektaa? Laa akkasii miti akkanas hin seene miti bara saalattiin namni tokko namni kanaan qaba eegaan ta'e. Usmaan maa akkana naan jettaa namaan jettee toonatti himu gamlee polisii akkanaa miti hawwee. Ati waan jette hanga yoo sirra kaayanis gaa ani akkana jee anamma. Waan jee kana hin beeku beektaa ammoo waan hin jee ani hin beeku. Ayyee. Namni gaa turtiidhaan irraanfachuu danda'a ja'uus danda'a illee yoo hin jee jiraatellee irraanfachuun malchiisa yoo waan hin dheengaddaa fi kana jaamte dubbiin tun dhugaadha yommuu dheengaddaa fi kana si dhufte dheengadda akkana bar waan kan dheengadda akkana jettee Usmaan. Dheengadda ni yaada akkasuma yookaan ammoo bara akkana amma dura akkana naan jettee naa fi nama jidduu hin deemte. Si beekee hojii malee nama biraallee oolmiti akkana jettee egaa. Hanga wallahi dubbii tanaan an namatti illee sin himadhu wallahi dhiisii ani khalaas. Garuu wallahi akkana sin seene hedduu takkaan sillee jaalladhe hedduu takkaan si kabajaa godhe. Bara amma kan hin jee dhugaadha ayyaa hajuu waan kana maa kana naan jetta naan jee kaawwee.
wallahi ba sitti dubbachuu qaanfadhe wallahi humnaa ol hedduu dubbiin tun natti qaamni natti taate. Dhugaadha dhiirarraa safuun jettuun dhiirarraa ni beektaa? Kijiba. Dhugaadha. Safuun dhalaadhaa immoo ulfaa'uudhaa jira. Dhugaadha yaa. Anammoo yoo kijibee jiraatee dhugaadha kijibni kana ani waan irra dhaabbadhee kijiboo jiraatti tanaan siin jaati. Akkana jimalee yoo namni siin amma fakkeenyaaf yoo inni nan sitti himee dhugaadha waan inni nan sitti hime san deeyitee gaafattee kijibni jidduu jiraate eeyyee. Yookaan ammoo akkanumatti maa kijibda akkamummaa kijibdaa miti waan inni nan siin jee fakkeenyaaf siin jee jiraadhu kana naan jette Usmaan tanarra dhaabbatteetiin akkana wanni kun waan sirrii naan hin jenne akkana. Yoo namoota namaan jiraate wanni namaan jiraate takka addii daamti takka irraa jedhu. Dhugaadha namni tokko dubbiin beeytaa abbaan bireen jirrilleen hiyyeettiidha akkuma jaansanii. Yoo afaan kee jiraanitti ansiin jee wanni sun nama gaafattee immoo sirriin ta'e Usmaan afaan kiyyaan naan jette bakka khalaas. Rakkoon qabu duuba nama dhageessifnee waan kana namarratti haasofnu moo akkam goonare? Yoo naaf itti dindinya nama bar fakkeenya waan si mormu jiru qabu. Yoo waan kiyya jiraatte taate yoo wanni kiyya dhugaadhaa waan kana jira ta'ee waan kana jee hin jenneedhaan bakka wanni biraa waan hin falmuus hin qabu. Mataa keetira yoo natti himtee waan kana hin jenne akkana maa jettee waan ani ilma dhiiraati atilleen ilmoo dhiiraati waan kana hedduu aanfadhe akkana jedhee addatti waan kana sitti haasa'uun kun hedduu nuunatti onna ta'ee waan kanarree nama wajjii furruree qaama sadaffaati wajji haasa'u nuuree birra. Barsaaratti qaama sadaffaatii miti kudha sadi ta'us fakkeenyaaf namni kun balleessite Usmaan tanamaa jetta malee waan biraa qaba. Hin qabu dhugaadha. Ani amma sii muradha waan kana himiti. Tana jeetiin sitti murteessa qaamni sadaffaa dhufu kudha sadi dhufu murtee nama mura malee wanni biraa jiru. Dhugaadha. Murteessa yoo balleessee si jaati waan kana himi kana akkana. Ati mee rakkoo jirtu tana yoo jechuun natti dubbatte malee akkumatti abboleessoo akkamitti mee ati akkamitti tollee akkana yoggaa jettu saaladdiin akkana jettee yoggaa deemtee akkas jettu san yaa'oo ati xiqqoollee maasitti hin dhageemanii Usmaan kee. Afoo yaa saaladdiin kiyya bari raasoo miti waan kana akkana jechii natti hima kaawwe. Waan kana dhugaadha natti hin toluuti. Maa kana naan jettaa waan sanas baasii naan jeba. Kana man beene tokkummaa morkatta yaabboleessan yeni beektaa Usmaan kee. Kana man beene sasaaladdiin maaliif yaaboosan akkana man beene maaliif morkattesa. Akkana man beenetti maaliif morkatta mini beekta waan kana wallaahi billaahi yaa'oo. Waan hin jirree fitti beekoo qaama sadaffaa san bittee numa himatta. Yoo qaama sadaffaa fittee anumatti himatta numa himatta malee garuu namni badii anjee jiraadhoo ta'e sumaatu himatee waan kana naan jajeetti natti himataa natti hime waan kana. Morkachuutti hin jiru baratu. Bari morkanneeni. Ati jechuun yoo wanni takkallee wanni beekti yoo jiraachuu baatte khalaas yoo hin jennu yookaan je'uma malee duuba maaliif akkatti muggaate haa kaafame. Illaalee egaa nama gaafaara kanaa sana beeku nama sadaffaa fiti. Khalaas gad darbee fiti. Aboo Firaankiin sirratti dalagu jiraate rifatte moo akkami? Laa Firaankiin miti bara waan sadaffaa nama waan hin jirre. Wallahi waraabamaa jirtu osuma waraabamaa jirtu wallahi Firaankiin sirratti dalagu jira. Egaa. Maal dilana fakkeenyaaf ayyoo waa maali waan isu. Wallahi Firaankiin sirratti dalagu jira waraabamtee jirte beeyta. Mee maaltu si dhageeme mee maaltu si dhageeme mee rifatte moo akkami? Wanni ni jee jiru moo fakkeenyaaf lol tokko nama yaadeeti moo. Akkasi Firaankii taatee jirta waraabamaa jirta akkasi. Nageetti iyyeesi.